Hayyee ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u isiniin jedha. Ani nagaa koo dhagaranni rabbiin badini isin akkam jirtu isiniin jechuu barbaada. Kuni YouTube Sofumar Appidha jechaadha. Egaa chaanaala kana jalatti wantoota adda addaa isin barsiisuu irratti argama. Keessattuu haala itti fayyadama bilbila keenyaa akkanumallee appiiwwan haarawaa ta'an akkanumallee kan kana wal qabatee jiru waa'ee YouTube kana irratti waa baay'ee hojjedhee viidiyoowwan baay'ee asirra gad lakkisee jira. Isin ilaaluu dandeessan jechaadha. Egaa amma gara barnoota har'a qabadhee isiniif dhiyaadheettiin seenin dura warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe mallattoo jedhu kana tuquudhaan asirratti mallattoon notificationii isinii dhufti jechaadha yookaan mallattoon bilbilaa bakka kanatti isinii dhufti isheellee al tokko tuquudhaan all isa jedhu kanarra yeroo gootan viidiyoowwan an hojjedhu yeroo hundayyuu mallattoo notificationiitiin isin dhaqqaba jechaadha. Haala kanaan miseensa YouTube kana akka taatan isin affeera jechaadha. Egaa har'a waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wanni qabadhee isiniif dhiyaadhe illee waan ajaa'ibaatti akkamitti online irratti qarshii hojjechuu akka dandeessanidha jechaadha. Online irratti yeroo keenya gubuurraa online irratti akkamitti qarshii hojjechuu akka dandeessan keessattuu torbaan tokko keessatti gara doolaara 10 yookaan naannoo qarshii Itoophiyaadha qarshii 300 amma 600 hedduu sanitti akka hojii keenyaatiin jechaadha akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti mul'isa jechaadha. Egaa wanni isin barbaachisu appilikeeshina kana qofaadha jechaadha. Hojii kana hojjechuudhaaf Clips jedhamti. Appilikeeshina kanatti fayyadamtanii qarshii hammasii hojjechuu dandeessan jechaadha. Kun dandeettii keessan irratti raawwata kan madaalawwaadha. Dandeettii itti qabdan yookaan carraa cimaa qabdan yoo ta'e isanii olillee hojjechuu dandeessanii garuu akkamitti hojjechuu akka dandeessanii fi akkamitti Clips kanatti akka itti fayyadamtan har'a isinitti hima jechaadha. Hojii online kanatti akka itti fayyadamtan hojii online irratti hojjetaman baay'eetu jira. Kan websiteidhaan hojjetamanidha jiran kan akkanuma immoo appilikeeshiniidhaan illee hojjetaman jira waan ta'eef har'a kan appilikeeshiniiti jechaadha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamtanii hojii online akkamitti akka hojjechuu dandeessanidha jechaadha. Kana jechuun isinillee sirriitti bashannanaatiin kan hojjettanidha. Keessattuu nama bashannansiisa Clipsiin kun akkasumallee kaffaltii gahaa isinii kaffala. Kaffaltii sunillee karaa ittiin baaftan karaa salphaadha jechaadha. Kanaafiyyuu amma gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in duratti warroonni YouTube Sofumar Appii kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan akka na gargaartan abdiin sirraa qaba jechaadha. Egaa amma gara barnoota isaatti haasinu jalqaba appilikeeshina kana eessaa arganna warra jettaniif appilikeeshina kana description box kan koo jala isiniif kaa'aa achi keessa seentanii argachuu dandeessanii warra wanni achi keessaa dammoo hin argatin yookaan achi jala seeniin karaa Play Store-tiin illee argachuu dandeessan jechaadha. Play Store keessa seentanii asitti Clips jettanii yoo barreessitan Clips jettanii yoo barreessitan isheen jalqaba kun isin dhufti jechaadha. Clips ishee jalqaba irra jirtu kana isin dhufti ishee okay yeroo jettani asitti fakkeenyaaf waan kanaan dura buusee qabuu fi open qofa gochuun barbaachisaa. Isin garuu install gochuun hin dagatinaa jechaadha. Amma asuma keessa baanee gara appilikeeshinichaatti seena jechaadha. Appilikeeshinichaatti yeroo seentan haala kanaan isinii banaa. Kanaan dura maalitti fayyadameef malee mallattoo accept isin gaafata yookaan gara sana seensisa jedha. Isa tuqxanii gara natti isin seensisa jechaadha. Haala kanaan yoo erga seentanii booda maal gootanii karaa sadiin hojjechuun akkaawuntii banachuu dandeessan jechaadha. Akkaawuntiin isaa kan banamu akkuma Facebook akkanuma Imo WhatsApp maal kana banataniidha kan isin banamu jechaadha. Karaa sadiin banachuu dandeessanii tokkoffaa karaa emailiitiin, lammaffaa karaa Facebookiitiin, sadaffaa immoo karaa bilbila keessaniitiin illee banachuu dandeessan jechaadha. Karaa bilbilaatiin warra barbaadaniif bakka bilbilaa continue with phone bakka jedhu kanarratti okeettanii bakka kanatti koodii biyya jirtaniif fi fuuldura kanatti immoo bilbila keessan guutuudhaan fakkeenyaaf isinitti hambisu koodii biyya tokko filadhu. Fakkeenyaaf kan biyya kana filadhiitan bilbila asitti haa guutu. Bilbila akkanatti erga guutanii booda get verification code bakka jedhu kanarratti okay yoo jettan verification code isinii fide jechaadha. Verification code sanillee verification code sanin akkuma yeroo imoodhaaf maal isin ergu bilbila keessan irratti isin erga verification code san baaftanii bakka sanitti verification code san ergu guutanii continue jettan isinii bana jechaadha. Ani kan isinitti mul'isuu barbaadu har'a email kan kootiin fayyadameeti jechaadha. Isin Facebookis ammas karaa isin agarsiisa kanaan illee fayyadamtanii hojjechuu dandeessan jechaadha. Garuu Googleetti fayyadameetan nan hojjedha jechaadha. Google akkaawuntii waan qabuuf isatti fayyadama. Isin waan barbaadanii fayyadamuu dandeessanii. Kanaaf bakka kanatti okeettanii continue with Google bakka jedhu kanarratti
Egaa ni filatan jechaadha. Akkaawuntii keessaa nama fakkeenyaaf kan keessaa tokko filadhee ni jira. Google akkaawuntii kan koo filadhee jira jechaadha. Haala kanaan filadhee jira. Okay irratti jedha. Egaa akkuma argitan kana search gochuu jalqaba jechaadha. Search gochuu jenna jalqaba. Erga godhee booda haala kanaan isinii fide jechaadha. Bakka kanatti waa sadiitti guutamu tokkoffaa asirratti suuraa keessanidha. Asirratti saala keessan male female jedha. Kan argitanii asitti nickname yookaan maqaa sirrii keessan ni guutan jechaadha. Fakkeenyaaf suuraa jalqaba irratti meelaa jedhuti. Maqaa kan kudhamu asitti asirratti jechaadha. Bakka kanarratti soofumara jedhu. Soofumara appaa jedhu. Suuraa kan koo immoo asitti filadha jechaadha. Kanneen sadiin yoo filatin asitti isiniin banu jechaadha. Bakki kun isiniin banu next isheen jettu kun isiniin bantu. Kanaafiyyuu waan kana sadiin guutuu qabdan dirqama keessanii suuraa tokko haa filadhu. Sorry. Select from garagarii ka jedhu kana bakka feetanii jechaadha. Select photo from library ka jedhu yookaan take photo dammoo yeroo san fudhachuu yoo barbaadanidha jechaadha. Asirraa tokkocha irraa ka'uun fakkeenyaaf amma suuraa kanarraa ka'u. Kana booda next bakka jedhu kanatti next ni jira. Haala kanaan dhufa asirratti right bakka jedhu kana jira. Right ishee jedhu kanatti jira. Suuraa kana isinuma mul'isuudhaaf malee suuraa keessan rakkaachuu dandeessan jechaadha. Isin mul'isuudhaaf fakkeenyaaf search godhee next bakkeen jedhu kun nuubanii jira jechaadha. Language illee yoo jijjiiruu barbaaddan bakka kanarratti jijjiiruu dandeessan jechaadha. Bakka kanarratti language jijjiiruu dandeessanii amma next jedha. Haala kanaan jalqaba viidiyoo kana isin ilaalaa isin jedha jechaadha. Viidiyoo kana asirratti tuqxanii numtiyyuu qubaan isin mul'isaa jira waan ta'eef hin ilaaltanii jalqaba viidiyoo kana ilaaltanii. Egaa viidiyoo kana erga ilaaltanii booda garanatti isin seensisa jechaadha. Fakkeenyaaf garanatti isin seensisa isin kenna. Asirratti rewards isa jedhu kanatti isin seensisa jechaadha. Asirratti okay jettanii. Egaa amma asirratti go jettanii. Go igargeettanii booda xumurree jirra jechaadha. Asirratti wanti bannee xumurree jirra jechaadha. Amma gara hojiitti hojii online kan akkamitti akka hojjetamu isa jedhurraa seenne jechaadha. Haala salphaadhaan karaa adda addaatiin inni hojjetama jechaadha. Viidiyoo ilaaluudhaan asitti geemii adda addaa taphachuudhaan asitti riwardisii adda addaa waliin immoo karaa carraa adda addaatti jira bakka kanarratti karaa kanniiniin karaa baay'ee qaba. Akkanumallee Boni task isi jedhu kanarratti bakka kanallee yoo seentan waan adda addaatu jira jechaadha. Kana yeroo biraallee marsa lammaffaa irratti qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Har'a akkamitti karaa salphaadhaan akkatti itti fayyadamtan isin mul'isa jechaadha. Asirratti okay erga jettanii booda bakka kanatti carraa kana ni yaalla jechaadha. Asirratti egaa asirratti carraa keessan irratti kan Cryptoclaps kun carraa nama qabuudhaaf kan fayyadudha. Fakkeenyaaf naa banee jira 500 argadhe. Club coins 500 argadhe jira. Raafilii diidamshan argadhee jira. Asirratti immoo raafilii 27,100 fi 20dha kan na barbaachisu. Asirratti immoo raafilii 28 argadhee jira. 150 na barbaachisa. Ganaa naaf jechaadha. Isin carraa keessaniin kan murtaa'e jechaadha. Asitti immoo raafilii 28 argadhee jira. Haala kanaan isinii kenna jechaadha. Haala kanaan fakkeenyaaf amma carraa kan koo kan jalqabaan yaala jechaadha. Asirratti amma doolaara tokko kenna ture kanaan dura amma garuu hir'isee doolaara qixxee doolaara akkasumallee duwwaa tuqaa 30 mallee godhee jira jechaadha. Carraa keessan ni yaaltan jechaadha. Bakka kanatti okeettanii place jedhu kana yoo tuqxani isinii dhufa tikeettiin jechaadha. Tikeettii kana keessa carraa keessan itti yaaltan jechaadha. Tikeettii kanaan carraa keessa yaaltanii egaa amma carraa ni yaalla jechaadha. Amma kanneen keessaa kan tokkocha filannee ni yaalla jechaadha. Kunniin tikeettiidhaan tikeettii 9 isinii kenna. Kana keessa tokko keessatti doolaarri tokko ni argama jechaadha. Doolaarri tokko bakka 3tti argama. Yeroo baay'ee tikeettii 3 keessa carraan kenna yoo ta'e doolaara tokko argachuudhaaf jechaadha kan taphannu. Akka tasaa argachuus dhabuu danda'a carraa keessan irratti jechaadha. Fakkeenyaaf ani isa asii kana filadhume. Isa kana confirm jedha jechaadha. Tikeettii dhumaa kanarra filadhee jira. Confirm jedha walii galtee uumaa. Wow, ajaib! Doolaara tokko badhaasa argadhee jira.
Doolara tokkoon argattanii miti doolara tokko badhaasa argadhee jira. Kanaafuu kolleektii godhaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma osoo isa kana tuqee duwwaa tuqaa 5 duwwaadha kan argadhu asitti duwwaa tuqaa 7 asitti duwwaa jechaadha. Carraadha bakka doolara tokko bakka kana qofa turtee ishee argadhee jira jechaadha. Carraa keessan irratti murtaa'uudha jechaadha. Amma fakkeenyaaf doolara tokko argadhee jira jechaadha. Boonasii doolara tokko argadhee jira. Amma kanaan booda tapha adda addaa taphachuu ni danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf taphoonni taphannu as keessatti open jedhee asirratti illee special isa jedhu kana irratti specialiin kun yaalii hin godha jechaadha. Yeroo 5 isinii kenna al ta'u yeroo baay'ee yeroo 5 isinii kenna. Yeroo 5 keessaa doolara tokko illee doolara qixxillee akkas naannoo sanillee kilaappii koinii adda addaa illee sassaabachuudhaan karaa ittiin carraa guddaa argattantu jira jechaadha. Kanaafiyyuu asirratti okay jettanii asitti spin isa jettu kanarratti okay hojjettan mee carraa kennaa yaallu. Wow argadhee jira duwwaa doolara tokkoon dhabeen jira. Isin carraa keessa yoo ta'e doolara tokko illee argachuu hin dandeessanii. Duwwaa tuqaa tokko duwwaadha kan argadhe. Kanaafiyyuu konfirm gootan jechaadha. Carraa lammaffaadha. Carraa 5 isinii kenna yeroo jalqaba bantan carraa 5 isinii kenna. Waaw ammallee duwwaa doolara duwwaa tuqaa 10 argadhee jira jechaadha. Kanaafiyyuu isallee konfirm godha gara akkaawuntii kootti akka deemu jechaadha achirratti. Waaw ammas yaalaan jira yaalas jira yaalaa jira. Waaw kilaappii koinii 50 argadhee jechaadha. Jalqaba yeroo bantan irra caalatti kilaappii koinii 500 numti isinii kenna. Isin ammoo achi booda taphataa kilaappii koinsii keessan ni sassaabattu jechaadha karaa adda addaatiin. Carraa isa sadaffaadha. Waa kilaappii koinsii 100 argadhee jira amma. Kan uffamu godha. Akkuma argitan kana doolara tuqaa duwwaa tokko argadhee jira jechaadha. Egaa ammas asirratti Facebook irratti illee karaa adda addaatiin social media irratti illee namaaf share gochuudhaan argachuu ni dandeessan jechaadha. Karaa kanaan fakkeenyaaf amma kanarraa naaf kenname fixee jira jechaadhaan haala kanaan itti fayyadamee carraa kanatti irraan kun saatiidhaan isinii kennama. Saatii salaaltanii yeroo barbaadanitti irra seentanii fayyadamuu dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf karaan biraa karaan ittiin argatan geemiidha. Kuni amma akka boosonna siititti kan inni naa kennedha. Amma fakkeenyaaf doolara tokko tuqaa 2 USD doolara Ameerikaanaaf kennee jira jechaadha. Isin karaa adda addaatiin fayyadamtanii asirratti fishii yookaan qurxummiitti fayyadamtanii asirratti coin cat kan jedhamtu jira. Coin cat kanallee fayyadamtanii kan adda addaa sassaabachuu dandeettanii asirratti illee bootel blocks keessa jiru kanarratti keessattuu kun tikeetti kan asii immoo tikeettiidha. Kunni lamaan kunniin jechaadha. Yeroo baay'ee kaffaltii kaffaltan kilaappii koinsii qabdan keessan irraa kilaappii koinsii fakkeenyaaf asii qabdan kanarraa kaffaltii kaffaltanii ni taphattanii yoo moottan ta'e gara kilaappii koinsii 5,000 ni argattu jechaadha. Asirratti illee akkasuma jechaadha. Sirda kanatti kunniin garuu firiidha jechaadha. Yeroon kaffaltii kaffaltanii ni jira. Yeroon kaffaltii jirtan isin seentanii ilaaluu dandeessan jechaadha. Karaa geemiitiin haala kanaan geemii taphachallee kilaappii koinsii fi akkanuma dooraallee yeroo itti badhaafamtantu jira jedha. Karaa sadaffaa karaan biraa viidiyoo ilaaluudhaan fakkeenyaaf viidiyoowwan adda addaa viidiyoowwan kan haala kanaan ilaaluudhaan viidiyoowwan baay'eetu jira. Viidiyoo kan ilaaluudhaan isiniif kenna daqiiqaa sekendii amma fakkeenyaaf 35 keessa isinii kennirra yeroo sekendiin 35 kun dhufi haadhumutii ni eegna eegaadha. Akkanatti ilaaltu jechaadha. Akkana ilaalaa deemtanii akkana ilaaltanii jechaadha. Akkana ilaaltu akkana ilaalaa yoo deemtan asii riiwardii isinii kenna jedha jechaadha. Yeroo akkanatti viidiyoo ilaaltan riiwardii asitti isinii kenna. Fakkeenyaaf annaa kenna eegaadha. Riiwardii isa jalqabaa naaf kennee jira jechaadha. Haala kanaan riiwardii isa jalqabaa naaf kennee jira. Asirra dhuftanii riiwardii bakka itti ilaaltan bakka kanaadha. Fakkeenyaaf asirratti open gootanii doolara illee argachuu dandeessan irraa fi maal waa adda addaatu jira jechaadha. Kilaappii koinsii 45 naaf kennee jira fakkeenyaaf haala kanaan kana naaf kennee jira jechaadha. Haala kanaan sassaabachuu dandeessanii haala kanaan karaa kanaan illee riiwardii illee sassaabachuu dandeessan jechaadha. Karaa geemii ilaaluudhaan viidiyoo ilaaluudhaan akkanumallee karaa adda addaatiin riiwardii kana keessatti immoo waa sadiitu jira jechaadha. Raafiidhaan adda addaatu jira. Raafiidhaan kana keessa illee fakkeenyaaf isii kana osoo carraa kan koo ta'e doolara tokko duwwaa tuqaa 5
doolaara 10 kaashii argachuu ni danda'a jechaadha. Hamma sitti raafiin kun yoo naa guutame ni argadha jechaadha. Kana yeroo biraa viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Karaa ittiin baaftanillee karaa salphaadha. Karaan itti baaftan akkamitti fakkeenyaaf asirra dhuftanii doolaaruma keessan irra dhuftanii tuqxanii yeroo tuqxan fakkeenyaaf doolaarri an qabu tokko tuqaan lamaadha tokkodha. Kan ammoo amma hojjedheera jechaadha. Isin yoo irra turtan doolaara baay'ee 10 dhiisaati san olillee hojjechuu dandeessan dandeettii keessan irratti amma hammuma kanatti akkana hojjedhe jechaadha. Ammoo banii akkuma argaa jirtan turtanii fakkeenyaaf kan baasuudha. Bitcoinsi fakkeenyaaf asii qaba. Bitcoinsiin kuni gara doolaaraatti illee jijjiiruun dandeessan. Cash exchange isa jedhu kanarratti ogeeyyetan gara doolaaraatti jijjiiruun dandeessan jechaadha. Baasuu yeroo barbaadan dammoo karaa lamaanii tokkoffaa biyyoota alaa warra jirtan PayPal'dhaan baasuu dandeessanii. PayPal'n biyya keenya keessatti hojjetu warri biyya alaa jirtan baasuu dandeessan jechaadha. Karaa kanaan illee beektaa isa jedhu kana gara Itiyoo Telekoomiitiin illee baasuu dandeessanii. Kan akkamitti gootanii bakkuma kanarratti ni tuqxanii. Haala kanaan isin dhufa kaantiriin ni guddan jechaadha. Biyya jirtan asirraa ni filattanii fakkeenyaaf Itoophiyaadha yoo ta'e Itoophiyaa ni filattanii Itoophiyaa gara Itoophiyaatti jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa keessan itti erguudhaaf jechaadha Itiyoo Telekoom irraa. Haala kanaan asitti bilbila keessan ni guuttan jechaadha. Fakkeenyaaf bilbilli keessan duwwaa 3 akkana yoo ta'e fakkeenyaaf akkana yoo ta'e jechaadha. Asirra adda kana dhuftanii konfirm yoo jettan doolaara qabdan san baasuu ni dandeessan jechaadha. Konfirm gootanii gara Itiyoo Telekoomiitiin bilbila kanarratti karaa kaardiitiin isin guutame jechaadha. Warri kanan barbaanne immoo gara PayPal'itti galfachuu ni dandeessanii. PayPal'n biyya keessatti hin hojjetu yeroo baay'ee ijoollee biyya alaa jirtaniif yoo ta'e malee hin hojjetu biyya keenya keessatti karaa kanaan garuu gara biyyaatti argachuu ni dandeessanii. Kana irraa kan hafe wanni isin galii yoo jiraate yeroo biraa bal'inaan qabadhee kan isiniif dhiyaadhu karaa adda addaatu jira. Karaa saniin illee yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Gaafii yoo qabaattan asirratti viidiyoo kana jalatti koomentiidhaan naa barreessaa. Wanti isin hin galle garuu haala salphaadhaan doolaara adda addaa sassabachuudhaan qarshii Itoophiyaadhaa gara qarshii 300 ol hojjechuu ni danda'ama jechaadha. Haala kanaan kilaappii kanatti fayyadamtanii qarshii 300 ol hojjechuu yookaan doolaara 10 ol hojjechuu ni dandeessan jechaadha. Guyyaa tokko keessatti kuni dandeettii keessan irratti kan haala ittiin turmaata keessanii haala itti fayyadama keessanii irratti kan murtaa'edha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf karaa dhumarratti wanni tokko wanni isinitti himuu barbaadu asirratti carraa tokkotti fayyadamuu dandeessan. Carraan kunillee maalidha? Carraa tokko asitti doolaara tokko argachuu dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf asitti bakka kanatti jecha redeem bakka jedhamu kanarratti lakkoofsa kana description boxii jalatti isin barreessaa lakkoofsa san ni guuttu jechaadha. Kanarraan doolaara tokko isin badhaasa ofuma isaati jechaadha. Carraa kanatti illee fayyadamaadha. Doolaara tokko isin badhaasa jechaadha ofuma isaati. Fakkeenyaaf lakkoofsa kanatti 23 33 12 83 41 lakkoofsa kanatti yoo fayyadamtan lakkoofsa kana description boxii jala isin kaayaa. Akkanumallee bilbila keessan irratti illee asirratti illee isin kaayaa jechaadha. Achirraa fudhattanii barreeffamaan kana asirra yoo galchitan lakkoofsa kana yoo asirra galchan doolaara isin badhaasa jechaadha. Doolaara tokko duwwaa tuqaa 2 hanga doolaara tokko illee isin badhaasa carraa keessan jechaadha. Fakkeenyaaf carraa kan kuwaa yaalu. Haala kanaan duwwaa tuqaa 2 duwwaa doolaara badhaasee jira jechaadha. Kanaan dura doolaara tokko illee nama badhaasa jechaadha. Isin carraa keessan jechaadha. Kanaaf kontinuu gootanii gara sirriitti na barfatanii fakkeenyaaf asirratti na dabalee jira argaa jirtanii duwwaa tokko tuqaa 21 ture amma tokko tuqaa 41 doolaara akkasii ta'ee jira jechaadha. Haala kanaan sassaabachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Yaada koomentii yoo qabaattan asirra naa kaayaa. Warroonni yuutuubii soofuma raappii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun dagatinadha. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhe kana kutaa lammaffaa yeroo biraa itti fufne jechaadha. Nagaan naa tura.